Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii annama moo beelladaadha adda baafachuudhaaf maaltu si barbaachisa? Naam akkasuma bar hin jarjarin viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadhu. Annama moo beellada adda baafachuudhaaf viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nama kana kan nama ta'ee namummaa isaadhaa guuttateef nama ta'ee beelladaa kan ta'e adda baasee nu himee jira. Wanti ilma namaa kana beelladaarraa adda godhu waa sadii kan Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala dubbate. Tokkoffaa qalbiidha, gurraa fi ija qabaachuu. Yoommoo jarreen sadeen kanaaf fayyadamuu baate ilmi namaadhaa sadarkaa beelladaatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan kana gabbusee jira. Sadarkaa beelladaatti akkuma Rabbiin suuraa Araaf keessatti walaqad zara'naa li jahannama kasiiran min aljinni wal insi, dhugumatti jahannamiif uumnee jirraa hedduu jinnii fi ilma namaatirraa kan tahan jechuudha. Tuuta hedduu jinniirraa akkasuma ammas tuuta hedduu ilma namaarraa kan tahe jahannamaaf uumnee jirra jedha. Warri Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jahannamaaf ibidda jahannam sana seenuudhaaf uume sun jara kami jennaani akkam jaa lahum quluubun ummata qalbii qabanidha. Qalbii qaban laakin laa yafqahuuna bihaa, qalbii saniin gorsa isaaniif laatamu waan isaaniif irshaada qabu qaceelfama qabu bu'a qabeessa isaaniif ta'u takka hubatanii ittiin fayyadaman. Tokko laa yafqahuuna bihaa hin hubatan gorsa Rabbii subhaanahu wa ta'ala quraanaan isaaniif kennan ka sheekotiin isaaniif kennan hin fudhatan hin hubatan. Ummata akkasiiti jeen warreen Rabbiin jahannama muufe. Ka itti aanu walahum acyunun, akkasuma ammaas agartuun isaaniif taatuudha jedha. Ijji jechuu laakin laa yubsiruuna bihaa, walahum acyunun laa yubsiruuna bihaa jechuu. Ija ni qaban garuu immoo ija isaanii sanitti hin fayyadaman. Laa yubsiruuna bihaa ittiin hin argan jechuun haqa ittiin hin argan jechuu. Haqa ittiin waan itti himamu kun wanni kun haqa jedhanii agartuu saniin ittiin arguu hin danda'an jechuudha. Walahum aazaanun laa yasmacuuna bihaa, akkasuma ammaas gurri isaaniif tahaadha. Laa yasmacuuna bihaa, gurra saniinoo haqa ittiin hin dhagahanii nuun jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Haqa ittiin hin dhagahanii nuun jedha. Kuni maali jennaan achi ka'ee warreen jara kanaa kana eenyu fakkeessa Rabbiin? Ulaa'ika kal ancaami, jarri kun akka beeladaati jeen, akka beeladoota hayawaanaati. Bal hum adall, hayawaana sanirra beeladaa sanirra isaan kanaatu irra karaa bade, irra jalloodha, irra wallaaloodha, irra dhamahoota nuun jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Wantoota hammaa kanatti namni hin fayyadamne tan gorsa itti siif laatamu hin hubanne, ijaanis ni agartaa ijaan waan hubanne kun sirriidha sirrii miti, gurraanis waan sirrii waan gaarii kan ittiin hin dhageenye yoo taate beelladaata Rabbiin subhaanahu wa ta'ala deebiseen. Sadarkaa an beelladaamu beelladaa miti, kanumaan Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala fixe. Jarreen sadarkaa kana qaban hundi isaaniidha beelladaa akka ta'an narraa mataadha. Viidiyoo kana share walii godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.